Abbaa manaa kiyyaa mana hidhaatii baga nagaan baate kuni kennaa kiyyaa narraa fudhatu. Lafa ol ka'ii kaa dubartiin eega yoomii jilbifattee dhiiraa kennaa kenne. Kun lafa ol ka'ii ishee. Duutu ol ka'ii kaa. Kuni kana. Ol ka'ii ayyee. Fasu dhungadhaas. Is jedh. Thank you so much. Galataa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota WebTube akkam jirtu nagaa jirra alhamdulillah siin nu gahee jira. Egaa isinirraa badee jira guyyaa 2-3 akkas nu waan jechuudha. Viidiyoo isinii gadi dhiisee hin beeku. Har'a immoo yaa haala inni keessa jiru irra hedduun keessan hin beektan jedhee yaada waan inni keessa jiru waan inni keessa ture. Akka inni nama wal dhabeellee warra manaatiin natti fakkaata akka sababa kiyya natti fakkaata wanni kun hundi kan uumamee kan dhalate jechuudha. Egaa waan jiru hadha ifa isiniif godhuuf addaan isinii baasuuf waan haga ammaa keessa turre guyyaa 2 xiqqaatullee guyyaa 2 guyyaa sadaffaadhaadhi. Guyyaa 2 kana guyyaa sadaffaa guyyaa 3 kana keessatti waan keessa turre xiqqoo hin ulfaata. Haa ta'u waan jiru hundaa keessa isinii deemaa isin hubachiisaa jechuudha. Social media isaa akkasuma YouTube isaa illee anatu harkaa qaba. Inni odda gaafa san baheeyyuu hin deebine mana kanatti jechuudha. Akka mucaadha waraanee wal dhabanii deemee mana bahee argitanii jirtu jechuudha. Gaaf san akka tasaa ta'ee mana hin turreeyyuu barumsa wahii qabaa. Barumsa wahiitiif bahee ganama san yeroo an deebi'u immoo waan biraati jechuudha. Gibbiin kun waan biraa ta'ee na eege jechuudha. Mucaalleen akkuma argitan sanii yoo waraanee hedduutu akka miidhame mucaanii. Yaa inni dheesse faan dheessuu hin danda'u eessa garatti jalaa bahuu hin qabu. Booddeen argamuun qabamuun kenna hin oolu jedheetini asumaan asitti hafe jechuudha. Ani odda gaafa saniitii mucaalleen hedduutu akka miidhame dhufee warra wajjin warri fuudhanii jiranii yoon dhufu isa kaasanii jiran jechuudha. Fuunee mana yaalaa geessinee akkasitti mucaallee alchifnee maallaqallee guddaa nu gaafatanii mucaalleen hedduutu akka miidhame jedhanii. Haa ta'u alhamdulillah amma san hundaa keessa baanee jirra. Keessa tarree jirra. Haga amma yaa guyyaa 2tti fayyan jedhamu. Homaan jedhu amma akka duraatirraa fuurritti deebi'ee jira. Wabiin immoo akka waan sirrii hin hojjetin hin beekna. Hin beektan jechuudha. Haa ta'u namni dogongoree nama dogongorsa. Waan hin taane hojjetee waan hin taane hojjisiisa. Kuni marti osoo mucaan dhufee balbala kana nutti dadhabuu baatee osoo mucaa kana taa'ii ka'ii dhoorguu baatee haga kana namatti garaa jabaatu natti fakkaatu. Wabiilleen jaarsaaf jaartilleen kam akka waliitii nama waraanuu jechuun hin jaalatanii hin jedhinaallee yaa'u fedheetii miti inni illee ka godhe akkanatti fakkaatutti mucatu dirqisiisee akka viidiyoo argetti gabbahi jennaan hin dide. Namni akkamitti mana namaa keessaa ta'ullee bahaalleen akka qabdi akka itti kireeffannillee akka ani hin beeku ani akkamitti akka jalqabe isaanirraa fuudhee mana kana askaluu kana itti dhufe ani. Haa ta'u ji'oota muraasa keessa taa'ee jira. Keessa taa'etti ammoo wanni jiru wanni haga kana walitti nu dubbachiise wanni haga kana ammoo bahaan jedhameetiin akka tarkaanfiin kun hundi fudhatamu kan godhe saawuma waan jiru isin biraan geennu jireenyi keenya social mediaadha akkuma beektanii sanumaaf natti fakkaata. Egaa ani ammallee taanaan badillee taanaan mucatti muruuf osoo hin taane wabii waan gaarii godhee osoo hin taane godhuun qabu ture mucaan jechuudha. Argitanii jirtu gaafa kaan deemasii jenneeni isaa miti kamana itti kireesse akkanatti dubbatetti akkanatti hibetti akkan quba qabutti illee haga hardhaa haga kafalaa jiraannillee
namni dhufee mindaa ofii fudhatu haadhuma manaati. Wanni mucaan kun dhufeetiniin akka waan dubbii biraa qabuu fakkaata, akka waan isa wajjin lola biraa qabuu fakkaata malee mana sababa manaatiif natti fakkaannan keessa taree jechuudha. Dhufee mana kana ciisee akka nama isarraa waa qabu jechuudha. Hin bahu jechuun meeshaa namaa fuudhanii bittinneessanii gadi daddarbanii maal jedhanii sirrii miti akka kiyyatti jechuudha mallee taanaan. Ammoo gaanii gaafa durallee taanaan wabiidhaan mucaa kanatti naasayinii jalaan dubbatinii mataa gadi qabadhu bira tarii jedheenan. Mucaan ganamaan dhufee balbalatti qu'ee gaafa sanillee taanaan ka'ii bahii sii dhufa si haa argadhu jedhee gaafa sanillee gaafa san durallee dhaadatee deeme argitanii jirtan jechuudha. Hin beeku ani wabiin jaalatee godhe natti fakkaatu. Haa ta'u wanni martuu taree jira. Garuu osoo ilmi namaa walumaa galatti waan hin taane waan qara qabuun osoo walitti gabuu baattanii jireenya osoo balleessuu baatanii gaariidha. Haa ta'ullee garuu warri mana namatti kireessitan immoo osoo akka namatti kireessitanii sinummaan dubbii sana osoo fixxanii wayyaa. Daa'ima kun mucaan akka argetti yaa'u daa'imummaa akkasiillee qabaatu osoo hin taane homaan beeku waan itti fakkaatee godha. Haga maatii sanii nama mataa qabu natti fakkaatu. Kan keessa ani hin beeku waa hedduu keessa deemuu hin barbaadu ammaa fi haga ijoollummaan itti jirtu sheexaanatu isa dogongorsee mucallee amma maraafuu keessa darbinee jirra. Alhamdulillah. Wabiillee akkas kaleessa qabanii turanii dheengaddaayyuu manan bullee dheengadda kaasii bahan jechuudha. Kaasii bahee inni kaleessa qabanii mana hidhaa gaaffiidhaaf fuudhanii deemanii hin deebineeyyuu achumaan hin bulchanii. Kaleessa dhaqee galgalarraa nyaatallee fuudhee fi deemee uffatallee fuudhee fi dhaqee eda hin bulchan jechuudha. Har'a immoo gadhiifamanaan jedhanii warra waasii akkas nama sossoqee nama waasii isaa ta'u waasiidhaan jechuudha akka bahuuf kadhadhee fi namni fira nama nutti dhiyaatu wahii jechuudha. Akkasitti har'a mana hidhaatii gadi dhiifamaa jechuudha. Sababni nu viidiyoo isinii gadhiisuu, viidiyoo isinii waraabuu, sababni viidiyoo isinii waraabuu dhabneefis kanuma jechuudha. Kanuma kana xiqqoo biizii taaneetii yuutuubii kiyya irratti immoo viidiyoo inumaa gadhiiseen beeku guyyaa 5 har'a 6 akkas na fakkaata. Ani numaan natti hin tolleeyyuu biizii turre maraafuu isiniin jechuu fi silkii isaallee na bira ture. Namaan guguuttuu waan tokko tokko sirreessuuf yaadaa ture anillee jechuudha. Kun hundiin dhalata jedheetii hin yaadne. Dubbii immoo amma jaarsummaatti qabaniif natti fakkaate araaramanii araaraaf jechuudha. Waan jiru hubataniitiin gadi isa dhiisan natti fakkaataana. Kanaafuu wabiillee dhufaa jira. Mee yoo inni dhufe immoo waan inni jedhu akkamitti akka dallanee kana godhuu danda'e kan walumaan dhageenyu tahaa jechuudha. Dhufaa jira. Akkasuma immoo wabiinis immoo miidhamee jira. Mucaadhaan xiqqoo wal dhahanii mana ogeessaa deemanaan jedhee tureeyyuu yoo achii bahu jechuudha. Kanama harkisaa baay'ee miidhamee kan hirrikutee jechuudha. Homaa gochuu hin dandeenyu harka isaan sukkuumsifatee hin dhufaa jedhee yaada. Gasilaa as ga'uun ooluyyuu anillee viidiyoo waan jiru isin biraan gaha jedheeti akkasanii jechuudha. Hin dhufa jedhee yaadayyuu amma as gahuyyuun ooluu xiqqoo tureera gahee kanaan jedhe. Dhufee isa natti fakkaate. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Nagaan. Kaani akkanuma fiddee dhufte? Baajaajiin na fidee dhufe. Gara viidiyoo waraabatti seenuu
Akkamitti si cabe? Harkaan quba baay'ee. Si cabe amma? Homaan jedhu agooti. Akkamitti sitti ofi? Homaan jedhu harka baay'ee dhukkuba. Harkaan na dhukkuba baay'ee. Maalumarra bultanii yoo jedhu? Maalirra bulla bakka uffatumatti naaf itti uffadheetuma nama uffatuma fi deddeebisee bulee malee. Eenyu si sukkuma? Eessa sukkumatti? Achumatti ijoolleen jiran isaanumatu naa qaqqabee agaruu. Ani bardaafammaan kun hundi inni jedha. Bardaafammaan kun hundi wanni kana fide. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota wabiitii akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Nagaan qabaanii alhamdulillah. Namoonni naa dhiphattanii keessaan dhuftanii maalirra geessee akka uumataatee naan jechaa turtan hundi keessan guddaa naa galatoomaa isiniin jedha. Hedduu takka jechuudha. Hedduu takka isin galateeffadha. Kana qofatti hin dhaabannee namoonni akkaawuntii keetis nu ergii waan si barbaachisu si gargaarraa si bira dhaabannaa mucaanis yoo miidhame nuti yaalchisaa naan jettanii naa barreessaa turtan guddaa naa galatoomaa isiniin jedha. Akkuma mucaa wajjin walitti bu'ee viidiyoo gadhiisnee namni sana booda namoonni viidiyoo ilaaltanii hedduu takka dhiphattanii jechuudha. Waan barbaachisu nutu si gargaaraa. Even gara seeraatiin namoonni gara seeraan jirtanii nutu seeraan si xumuraa gara seenaatiin si bira dhaabbannaa abbootiin seeraa baay'een keessan dubbisaa turtanii guddaa naa galatoomaa isiniin jedha. Dabree immoo ijoolleen nu hordoftan alarraa ijoolleen hedduun keessan bilbiltanii jechuudha. Maalirra geessee akkam taate jettanii naa dhiphattanii na wajjin hedduu takka warra namoonni cinqamaa turtanii akkuma kana dura na wajjin taa'aa turtan jechuudha. Even eega dhimmi kun mudate ani lakkoofsa sii kennaa mana maatii kiyyaa deemee nama naan jedhee jira waan isin ajaa'ibu jechuudha. Bakka rakkoo teetana gidiraa teetana anis argee jira yeroon biyya jirutti obboleeyyan kiyyaas kireeffatanii mana kiraa keessa kan isaan jiran sa'aatii ammaa kanatti rakkoo wal fakkaataa wajjin qabna namoonni jedhanii na wajjin dhiphatan baay'een jiru. Hundi keessaniyyuu hedduu takka hedduu onnee marra hedduu naa ulfaadhaa isiniin jedha. Namoonni nutti kolfitanis galatoomaa jenna. Yeroo baay'ee namoonni sooshaal miidiyaa irra jiran kun hin amanaman. Amantiin hin jiru. Hin simattan hin fudhattan ofitti yeroo hedduu jechuudha. Otoma kolfitu otoma kolfu otoma hin soba jettan of biraa dhabdan yeroo hedduu jechuudha. Gabaabsee waan wayii isinii kaasuu barbaada. Dhimma amma nu mudate kanaan wal qabatee namoonni baay'een bifuma qoosaatti fudhatanii bira darbanii haa ta'u rakkoon qabu. Nama guddaa biyyi kun dhabde dhiyeenya kanatti jechuudha. Artist Natsaannat Warqinaa hin beektan jedhee yaada. Natsii baay'een keessanii diraamoota isaatiin hin kolfina maal jenna. Otoo kolfu jechuudha. Otoo boruu deebi'ee hojii hojjeta otoo maal jedhaan eenyu dabre jechuudha. Namni kun sooshaal miidiyaa irra waan jiruuf qofa jechuudha. Argattanii sooshaal miidiyaa irra waan ba'eef qofa nama namu namni hin sobdaa hin kijibdaa siin jedhani. Doolaara ittiin hojjechuudhaaf maallaqa ittiin hojjechuudhaaf siin jedhan. Maallaqni nu biyya kana keessa teenyee otoo biyya alaallee ta'e haa ta'u biyyoota biraallee otoo ta'e haa ta'u biyya kana keessa teenyee wanti nuti hojjennu hin beeku otoo isinitti himne hedduu takka nu na'uu dandeessu jechuudha. Eegallee jireenyaa tanaan waa fudhannaa aga ta'e wayii jechuudha. Karaa manaas ta'uu nurraa danda'a waan jedhuuni malee guutumaan guututti nuti sooshaal miidiyaadhaan jiraannaa fi miti jechuudha. Yaa'u takka eegallee isinuma wajjin itti fufnee jaalalli keessan hedduu waan nutti toleef kabajaan isin nu qabdan waan hedduu nutti toleef malee waan biraatiif miti jechuudha. Hayyee kanaaf kabajamtoota hordoftoota kiyyaa baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha. Wanta kana kan hin dubbachuu barbaadeef namoonni hedduun waca malee waan gaarii namaa rakkoo namaa gidiraa namaa tana baay'ee wantiin jedhan beeytanii. Kanaaf namoonni kasii baay'ee masin taajjabe jechuu barbaadeeni tariiti rabbiin fidinii du'a keenya illee qoosuu dandeessanii jechuudha. Namoonni har'a qoostan poostii wayii argeeti baay'ee baay'ee sitti dhaga'ama yeroo tokko tokko maal jedha isinitti fakkaatee garuma yaada artist Warqinaa kanatti isin deebisaatii waan baay'ee waan taajjabe waan hin qabu jechuudha.
isa tokkotu maal jedhaa Seefuu Faantahuun baay'een keessan hin beektan jedhee yaada isa wajjin hedduu walitti dhiyaatu Natsaannat Warqinaa wajjin inni haala du'a isaa namni wayii interview irratti gaafata akkamitti du'e akkamitti wanti kun mudatu danda'e maal jedhee gaafannaani manuma isaatitti kan inni boqotee I think juusii waan akkasii wayii dhugeeti juusii daabboo wajjin dhugee nyaatee isa booda akkuma isa sana nyaatee xumureen boodarra immoo ol deebisiise natti fakkaata sana booda dhukkubsatee wanti sun jidduu addaan dhaabbachuu didee sana booda lubbuun isaa darbitee jedha Seefuu Faantahuun. Eenyudha komeediyaan Darajjaa moo eenyu inni nama wajjin interview godhee ture innis YouTube irratti live seentee namittiin artistii meesiinis isa booda eenyu akkamitti du'e jettee gaafannaan hospitaala dhaqee hospitaalatti du'ee jedhe yaanni artistoota kanneen lamaanii hiriyoota nama kanaa lamaanii wal dhiite sana booda koomentii jalatti maal jedhan dhufaniiti wanti kun wal naman gaafachiisu juusiin sun haa qoratamu namoonni hiriyyaa nama kanaati jedhaman lamaan yaada akkanaa kana kan kaasanii dubbiin kun dhugaan nama kanaa eessa bira jirtiin haa qoratamu jedhanii poost godhani achi jala dhufee tokko maal jedha koomentiidhaani ለምን ነፃነት ወርቅናን ራሱን አንጠይቀውም ነፃነት ወርቅና መመታይሳ ማሊፍ ካስኔን ጋፈን ነው አከቲ ዱኤ ላይክ ጄኔሬሽን አማካነ ሲትቆሳ ባይ መሰልበተ ሶሻል ሚዲያ ረጋፈ ባቲ አይናው ከናፊ ወሉማ ገለቲ ሁንዲ ኬሰን ጉዳ ገለተው ማጀዳ አኒስ በገበይ በገዲቤ አከ ጉያ ሰኒቲ ስላ ሜቢ nama kana tarii akka guyyaa sana aaree jechuudha jireenya kiyya irratti akka saareen beeku akkas uf tuffadheen beeku uf dhiistee beetaa jireenya kee keessaa baatee jechuudha akkas uf dhiiseen beeku waanuma maraafuu amma aara keessaa beeku aara keessa bitika jiru normaalii walumaa galatti galatooma jechuu barbaade hundi keessanii iyyuu jechuudha. Galatooma baga nagaan agaltee siin jedha. Oh my god. Nama hidhaa galee akka maaliin simatan? Yaa waanuma yaadaniini fuula gaarii yoo simatan rakkoon qabu mee kanaan irraa qabi. Baga nagaan galtee. Galatoomii baga nagaan na eegee kunoo kabajamtoota hordoftoota kiyyaa haati manaa kiyya jechuudha baga nagaan galtee baga nagaan dhufte jettee kennaa kana naa qopheessiteerti yeroo baay'ee natu kennaa fi eegaa ture yaanillee normaalii maa'eedha kennaa eegataa ture kaayaa waan jiran nama baaca faayitee galtee diliin dubbattaaf wantani haala kana keessa taatee naa kennitan jedhee yaanni normaalii garuu immoo kennaa yoo doonaa kennitee natti tola jedheetuma taffachaa ture eegaatuma ture milkaa'ee jireedha yaada irraa jechuudha. Haa ta'u kan galatooma. Galatoomii siin jechuu barbaada. Irraa hafe. Waan dubbatti yoo jiraate itti dubbachuu dandeessa. Akkasanii waan jiru hundaati dubbattee jirta. Maraafuu of eeggannoo godhaa. Gaariidha yaanni tokko barumsa namaa ta'a. Yaanni tokko nama barsiisa. Waan ati amma xiinxalte kanaan hin xiinxalle ta'a. Akkuma amma isaan dogongoraan barreessanillee barreessuu danda'a. Yaa ilma namaatirra ilaalanii murteessanii namatti jechuudha. Haa ta'u garuu waa hubatuu waa beekuu waanuma jiru gaariidha. Warri koomentii badaa barreessitanii warri koomentii hin taane barreessitanii gabaabsaa. Waan hin taane hin barreessinaa. Waan miira namaa tuqu jechuudha. Kan durallee irratti dubbannee jira waa'ee koomentii kanarratti jechuudha. Baay'ee keessa deemuu hin barbaachisu. Kamtu akka waan badaa barreessu sirriitti of beeka jechuudha. Jireenya namaatirratti yaa homaa jechuun amma dubbatuuf nutti hin ulfaataa iyyuu. Xiqqoo murteessuun waan ulfaatuuf waanuma isinii dhufe wayii kaaftanii namaan hin jedhinaa jechuufi viidiyoon keenyaa kaadhaa kana fakkaata. Hagasanii yuutuubii kiyyallee ka isaallee subscribe ol guddisuu akkasuma immoo share olii gochuu babal'isuu hin dagatinaa. Komentii keessan illee jajjabeessuu keessan hin dagatinaa isiniin jedha. Haga viidiyoo itti aanu walitti dhufnu.
Eegaatii maybe dhiphachuu dandeessu maalirra geessanii maalirra gahee dubbiin akkamiin cal'ifamee akkamiin atiillee baate naan jechuu dandeessu. Isa san tarii isiin jalqabarra isinii kaasuu dandeessi. Gabaabsitu waanuma tokko lama jedheen viidiyoo keenya goolabna. Dubbii noormaalii jaarsummaan qabanii jiranii ani waasiidhaanii kan hin bahee har'a. Jarri akka xumuraniif jechuudha. Gurbaanis badii qaba noormaalii mana dhufee waan jiru hundasaayyuu viidiyoo sanas ilaalanii jiranii isaanis jechuudha. Arganii jiranii waan jiru hundasaa'u itti agarsiisneerra qoratanii jiran jechuudha. Firaashii fidatee mana dhufuun seeraa miti. Namni natti kireessillee isaa miti. Maatiitu waliin dubbatuu qaba ture. Maatiitu ana waliin dubbatuu qaba ture. Isarra darbee immoo seerri ji'a 3 sii kenna. Wanti kanaan wal qabateeti anallee kan guyyaa tokko gidduutti ganna dhiisuu danda'an jechuudha. Walumaa gala dubbiin jaarsummaan qabamtee jirti. Egaa akkuma isin jedhee dubbii ijaarsonni qabanii jiranii jaarsummaadhaan xumura jedhanii jiranii mucaanis badii waan qabuu fi ana biraas moosti badiin numa jira. Haga barbaadeen waan taanee bahee haadhattuu bilbiluu hin danda'a ture. Yookaan nama biraatu akka ragaatitti itti waamuu hin danda'a ture. Viidiyoo qabaachuun kiyya immoo na baaseera jechuudha. Filaatii yeroo dheeraa hidhamuu danda'a ture jechuudha. Kanaaf kanatu jira isiniin jechuu barbaada. Jaarsummaas waan jiru namni isin biraan geenna. Wanti guddaanii waan nuti asii isinii gadhiisnu diraamaadha jettaniin ilaalinaadha. Ani baay'ee kana duraas dubbadhee jira Finfinnee Yuunivarsiitii irraa aartiidhaan bahe. Diraamaa hojjechuu numa danda'a. Addatti diraamaa jechuun OBN irra maal diraamoota hedduun qaba seenaa ilaala. Isarra darbee immoo diraamaa gurguddaa hojjedhee jira OBS irra diraamaa ture jechuudha. Akkasuma TVwwan biyya kana jajjabduu warra jedhaman ispeeshaalii afaan Oromoo irra haga ta'e hojjedheen jira. Diraamaan anaa birqaa ayyaadam diraamaa hojjechuun jechuudha. Na diraamaa hojjettan akka nuun jettaniin barbaadu walumaa galatti. Isin dirqisiisuu hin danda'u noormaalii dirqama miti namoonni abbaan akka fedhetti haa fudhatu hubachuu numa danda'a garuu nuti warra diraamaa hojjetu sanii miti. Real life keenya isin biraan geenyaa jechuudha. Oolmaa keenya guyyaa guyyaa isin biraan geenya isiniin jechuu barbaada. YouTube keenya namoonni viidiyoon keenya isinitti tole share gochuun dagatinaadha. Ijoo ta'an. Yaa important warra jedhamanii yaadamanii isin biraan geenya jechuudha. Isin almost waan walitti nuti wacnu kana maal wanti jettu natti fakkaata. Fi keessaniif waliin gallee walii galtee nu isin jidduu jiru maal namatti agarsiifattan jechuu dandeessu. Namoonni akkana immoo baay'een isaanii jiru baay'ee warri jireenya isaanii bifa kanaan badii. Yaa eega bultii ijaaratan irraa namni walitti wacuun isaa waanuma jiru. Dirqamallee. Waliin loliin waliin jaaratan. Fikiriin hin jiru jedhama nuti harka caalu yaa'u fikir xankar gochuudhaa fi kan halkanii guyyaa walitti buunuuf jechuu barbaadeeti. Itti garuu badulleen guddisanii namaa walloltu kana jechuudha. Ana amaluma kiyya baay'ee duraanuma irraatii yeroo daa'ima ture irraayyuu. Dhiisi qaama mala daa'imummaa san dhiisi gara daa'ima fidataa jirta waan ta'eef. Amal labbaan dhiisuu tulluu hin godaantu maasii jedhu walii jira. Bultii keessatti wanti hin dhiifne hin jiru dirqama. Anis hojii yoo walitti bu'ees as turee dubbii san dheeressee የሆነ ይቦካል ወሬ አንዳንዴ የሆነ ጥል ወደ ሌላ ነገር ያድጋልና ሮጬ የሚወጣበት ምክንያት ይሄ ነው። ይገኒ ባኒ በሬው አር ነመራ ጋር ኦልዴ ቢያቲ በሬው እንደ ቤቶች ማለት ነው። እንቡላ ፋአል ና በያች ማንቡላ ፋዚ ጉያ ሰኒስ ሙጫስ ማት ደፈኤ ላጠ ዴዴ ምናምን ሰነቦ ወደ ገረማቲ ቴዱፈኒ ማቲ ብረጋፈ ገሄሞ ይኑፋተ ዱቢኒ አባን ዱቢ ነምኒ ዋዳልቸ ነው አንተ ኤፊ ጋብረ ሰዴት ደርቤ ራቸር ኦሊ maatiin dhimmi itti gaafatamuuf hin jiru ana kan itti gaafatamu sababa sanaatiif haa dhiyaatu jennaan maatii dirqisiisnaan an dhufee jechuudha dhiyaadhe jechuudha kanaan isiniin jedha walumaa galatti YouTube keenya subscribe viidiyoo keenya share like comment gochuun dagatinaadha waaree lakkan nu baatu taasisaa isiniin jenna kanumaan isinirraa goolabnaa isinirraa xumurraa waan jiru immoo isin biraan geenya viidiyoo isinii waraabna ji'a kana baay'ee viidiyoo hojjechaa hin jirru. Tanuma sirriitti nu ilaalaa jechuu feena kan najuudhaas amma alhamdulillah 40 seenuu deemna. Toorri 40 hundheetanii subscribe gootanii ምን ችግር አለው? የሷንም YouTube ማለት ነው subscribe ብታረጉላት አሪፍ ነው። ወንኑ ጉዲስ qabeenya jabduu nuti qabnu siima kana lamaanii isinuma jabeessa isaana lamoo wabii show kan jedhu kan biraa baneen jira.
waan gaggaarii isin qabadhee dhufuudhaaf yaadaan jira. Waan strong isin godhu, waan isin jabeessu, waan isin jaalattan Waan irraa barattu. hedduu waan isin barsiisuu danda'u. Pirogiraamii ajaa'ibaa wayii qabadhee dhufaa jira. Kanaaf Sanillee YouTube sanillee subscribe godhaa. Assalamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.